qaama badiidhaa garagaraatu dirree dhawaa keessa jira. Hogguun qaama badiidhaa jiru maqaan achi dhufee deemeef qoradhee deemeef laalee deemeefiin isinitti himu jira. An torbaan tokko guutuudhaan dirree dhawaa keessa ta'a. Kanam tokko na quban qabne. Waan dirree dhawaa keessa deemu jiru hunda qoradheetiin fixee achi keessaa bahee jira. Shariika hedduudhaan qaba dirree dhawaa keessa. Inni himne immoo takka tikatiyyaa fi lama dammaas waan hin dalaguu qabu jira. Waan hin baruu qabu jira. Isii tanaa jecha waan hunda dho'iseetiin dhaqee torbaan tokko taa'ee deeme taramma dura yaa'iin dhufte. Dirree dhawaa keessa torbaan tokkoon taa'ee deeme. Dirree dhawaa keessa torbaan tokko taa'ee hogguun deemu rakkoo garagaraatiin wadhee jira jechuudha. Shiftaa bakka biraa kan dirree dhawaa keessa galee jiru jira. Hogguun shiftaa bakka biraa isiniin jiru isiniif gala. Yoo isinii galuu baate mataan isinii dhawa. Qaama adda addaa harka isaatiin ibidda isin qabachiisuu barbaadutu jira. Eeggadha. Warra yaa'ii kaasee Oromoo fi Amaara waliin buusuu barbaadu, Oromoo fi Somaalee waliin buusuu barbaadu, dirree dhawaan tun tasabaa sablammiin irra wal nyaatu godhuu barbaadu jira. Khadir Jawaar nama bilchaataadha. Nama gaariidha. Hangaan hubadhetti. Nama isarra caalu hangaan harkannetti isan tuqina. Dirree dhawaa bulchuu keessa qabadhaa isa. Tansanii hafte. Duuti boruus isinirraa dhaabbachuun teessu. Hangaan waaniin sadeenaan isiniin jiru kana gootanitti. Arrabbii miti. Ammoo niin qoradhe rakkoo teessan. Wanni niin rakkoo dirree dhawaa qoradheef anaatu isini. Lafaatu lafatiyya. Yoo isin nu dhageeffachuun baanne, yoo isin karaa nuti isiniin jennu jalan yaane, yoo shiftaaf ka ergamtan taate, nuti wanni sagaleetti taanuuf hin jirtu jechuun ni callisna. Yoo warri biraa ka ibiddaan isin qabatu taate, ibiddaaf namaaf hin ergaminaa, hin soobominaa, ka isiniin jennee isinitti himnu taate, if wallaaltan taate isin callifnaa jechuudha. Maaliif hubachuu hin dandeenye jechuudha hanga gubattee agartee karaarraa as deebitutti sitti dhiisna. Kana sirriitti hubachuu qabdan. Ijoolleen dirree dhawaadhaa rakkoo dirree dhawaa keessa jirtu maali rakkoon tun jaata gadi haasawa. Sabboonummaan dhaabaa hojii walirra irraatu karaa tokkollee isin hin geessitu. Haqaan isinitti himaa dhageeffadhaa. Dirree dhawaa keessa humna bakka biraatii dhuftee dirree dhawaa keessa makiinaa garagaraa bitattee jiraachuu jirtuu fi sossoo'uu jirtu tan naggada adda addaa eegaltee jirtuu fi dirree dhawaa tana uummata dirree dhawaatii fi uummata Oromootii fi uummata Sabaalee fi uummata Amaaraa wal nyaachisu jirtutu isin keessa seenee jira. Nageenyi dirree dhawaa kan madura jiru sun wanni kana booroo jiruuf tanaaf hibeeytan dhaabbadhaa uummata san jalaa takka. Lammeeffa haasawaan guddatinaa jaarama. Jaarama. Ijoollee akka Jaalle Mikaa'elii jira. Ijoollee akka Amiirii jira. Ijoollota qeeroo jajjabduudhaatu magaalaa san keessa jira. Waan dhaabaa dhiisaa waan dhaabaa hunda. Dhiisi waan dhaabaa nuti Harargeen wanni dhaabaa takkallee nu fayyaddu. 1991 nuti nu fayyaddu. Bakka 1990 takka fixanne nuti IFL fi OLF jenne gaafas fixanne nama waan kana ammaan tana ajjeesnuu fi nuuduu hin qabnu nuti. Nama siyaasaadhaaf nuuduu hin qabnu manuti. Bakka fixanne 1990 takka fixanne. Nama silaanurraa du'uu qabu gaafa 1990 takka jaarraa fi IFL jenne wal fixaa turre san fixannee jirra nama nuti kanneen nama du'uu qabu. Du'an nurraa gaadhaan nurraa du'e. Dhaaba siyaasaa tokkollee hin barbaannu. Ilaalcha siyaasaa tokkollee hin barbaannu. Abbaa biyya bulchuu barbaadu wajjin biyya teenya bulchuu, qabeenya horachuu, hiyyummaa dhabamsiisuu, nageenya keenya eeggachuu, guddachuu, hojii dhablummaa balleessuu tana qofa barbaanna nuti Harargeen amma. Wanni biraa takkallee tan waastu takka hin jirtu. Yoo akka gaafa 1990 takkattiin dhaaba kanaa fi san jala gahu garaa lulaqa jettu taate ammaas wal afaan deebitee wal fixuu teessa. Takka lamada abbaa biyya bulchuu wajjin wal seenta. Abbaan biyya bulchuu sogguu ati du'aa oolte akka nama sin agarreessi dhiisa. Xiyyeeffannaa siin kannu siin laalu humna si barbaade warraatu kana godhu jira jaraatu kana godhu jira jeeti irra si dhiisa.
obboleeyyan kiyya an obboleeyyan keessan itti ruu keessan torbaan tokkoon dirree dhawaa taa'ee waan jiraa hunda qoradhee achi bee bahaa waan keessa seenu jirtan san keessa warra ala taa'ee maallaqa isinitti ergu jiru jira garee shiftaadha garee hattootaa garee yaa'iidhaan deemtu garee arargee qorii siyaasaa godhachuu barbaaddu warra alarraa akka nama dirree dhawaadhaaf laalatuu fakkaatee isinii lallabuutu jira ganamaa galgala dirree teenya jee hattuu shiftaa ergamtoota warra maallaqa alarraa guree ijoollee takka takkatti dirree dhawaa keessatti ergee ijoollee tana kara biraa oofu jiru jira an dhugaan sitti maa dhageeffadhu dhaabbadhaa jalaa wal dhaabaa guyyaa san mootummaan dhibbarraa dhibbatti isin cina dhaabbatti abbaaf irraa buusuu feetan isinirraa buusti abbaa isin jala hiriiruu feetan isiniif hiriirsiti abbaa isin jala deemuu feetan isin jala deemti warra amma dhokotee ummata amaaraa kanatti illee haqni beeke nama jibbaniif haqan jibban saatanaaw jennu kanaas warra dhaqee ifii farshaanee dhaqee saatanaawitti dhagaaree yaa'ii kaasee shiftaan baanaa beeke ijoollee dirree dhawaan baanu warra ergama qabuun baana warra maallaqa fudhatu warra Naayiroobii irraa gale ni beeytan amma maqaas dhawuun waan danda'aran beekaas hin dhiisu jira warra Naayiroobii irraa gale warra lafa biraa irraa gale warra dirree dhawaa keessa jiru ni beeytan warra jaarmaa wajji walitti hidhame warra maallaqni bakka biraa irraa itti dhufu warra Wayyaanee irraa maallaqni itti dhufu warra Abinni irraa maallaqni itti dhufu warra Daani'eel Biraanee irraa maallaqni itti dhufu warra garagaraa irraa maallaqni itti dhufu ni beeytan warra kanaa deemee jara amaaraa kanaa wajjii fi poolisa amaaraa keessa warra amaaraa ka poolisa keessa dalagu wajji yaa'ii godhee natuman jee dhufee mana taaziyaatii fi mana qophiitii fi mana adda addaatti yaa'ii kaasee ijoolleen Oromoolleen akka aaraan kaatee jara kanaa walis seentu godhu jira dhaaphaa waan kana jala furmaanni kana qofa maaliif arsii keessatti yaa'iin akkanaa obboleeyyan keenya kasikkoo mandoo keessatti yaa'iin akkanaa hin jiraanne maqaa amaarri hin jirreefi Baaleen jiru amarri lafoota garagaraa keessa jiru Amboo keessa maaliif yaa'iin akkanaa hin jiraanne amarri jiru sabni biraan jiru Finfinnee keessa maaliif akkanatti ganama galgala yaa'iin hin jiraanne sabni jiru sablammiin biraan jirtu Adaamaa keessa maaliif yaa'iin akkanaa hin jiraanne sablammiin biraan jirtu amarri jiru magaalaa biraa